afaan gaafanni afaan tokko caalu afaan kaan irra wanni caaluun uumamaanii miti. Uumama rabbi wal qixxeessee qoode nuti filannee afaan oromoo rabbi nuun kennine. Afaan birootis inni filate rabbiin kennineef filannaa rabbiiti. Wanni rabbi filate marti bareedaa wal qixa. Gaaftinni afaan tokko afaan biroo caaluun gaafa afaan kaan irra quraana ittiin qara'an. Gaafa afaan kaan irra da'awaa ittiin ibsanii bal'isan. Gaafa afaan kaan irra afaan obboleeyyummaaf tokkummaa jaalalaa dubbatanii bal'isan afaan kaan gadi bu'ee afaan waa rabbii dubbatu ol baha. Yoo afaan kana ol baasuu barbaaddan akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jaan ballighuu anni walaw aaya. Isinirraa namni waan hamtuu arke harkaan haa fuudhee dabarsuu je. Hamtuun tun akkasiin hin deemne akka ummatatti hin ballanne akka samaa'iif ardii namallee hin balleessin. Yoo harkaan dadhabde afaaniin dubbadhuu je. Hadiisni akkuma isin beeytanu xumura irrattuu jechuu. Namni muslima jee hundi sheekummaattiin haajomtu. Akka obboleessi keenya tokko sheekaas jiruun dubbadhuu je. Kabajaa nuti walii qabnuufi malee osoo muftiin taa'uu namni taraa tokko dubbachuu danda'a. Maaliif? Waan beektu irratti situ aalima. Ifin sodaatin ifittin dhaamutin. Yoo wudu'a awwalaa qabdee haga akhiraatti akka hadiisa Usmaan ibn Affaan maulaan Usmaan irraa odeessi akka rasuulitti wudu'atan san awwalaa haga akhiraa yoo beekte ati aalima wudu'a jedhamta dhiiraa dubartiidhaan dabarsi. An sheekaa miti kamittiin dubbadhaan tuni tawaadu'a fokkattu. Yoo waan janaabaa dhiqannaa beeyte waan san dabarsi si biratti nafin ergaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Maaliif rasuula rabbii si hidhachiisi ati hidhataa diiniiti. Qophaa'uutu nurra jira jechuu. Kanaaf yoo afaan taate kana fakkaatti afaan amma gartanii inni jedhe kana gaaxiqqoo amma nama sadii godhanii asna dhaabanii an duraa nama tokko dhufe garanaan isa tamma nama sadii quba qabaadhuudhaan jaan ammoo isin nama tokko argaa jirtan na fakkaata. Baguma sadii uttuun irra dhaabanii alhamdulillah hin jee. Maaliif hin jee guyyaa tokko Ameerikaatti ijoolleen teenya tokko aga nama 50 ga'anii isteeta san keessa aboo sheeyaliin illee nuu dhufuu qaba jaanii isteeta biraarraa na waaman. Marabbaa jeeete muhaadaraan ka Oromootii dhaqee beeyta taariikha qabadhaa. Duuba jennaan oggu muhaadaraan fixee ka'e daqiiqaa 40-45 waraabbatanii bineensa kanaanii. Oggu kana gartee namni cinaan irra guddaa tokko bahuu didee taa'e. Oggu kanan komiteedhaan aboo gadadhabneeti namni muhaadaraan dhumatte jaa itti maadhaan jeen. Barshee ka jirri kun muhaadaraan dhageenye bariinaan jaan. Aboo maali jennaan sheeyaliin dhufe jechuu dhageenyaa warri Amaariffaa dhufe as ta'a barjaan. Hayi wayi tanattuu dhaabbatti. Hayi haga marabbaa jeetuman kursuma san irratti afaan Amaariffaatiin amma zuhri irra haga asrii afaan Amaariffaatiin oofne. Ogguma afaan Amaariffaatiin zuhriin asriin salaatamee jennaan kaanii adda yaanagaa jen barsheeka dubartoota Soomalii warra gartanii Naayiroobii si beekutu masjida kana gama jalaa guutee ta'a garri deemtu hin jirtuu jaa. Duruu gartee aga jarri kaanatti mutti warri kaameeraa Amaariffaa dabree kaameeraan Soomalii kaan lafa guute. Hayya gama rabbaa jeetumaan asri irraa haga magribaatti afaan Soomaliitiin oofeef. Magribatu azaanan. Amma gaa xiqqoo bishaan dhugnee kana jenna gaa qishif jenna jeetiin bar xiqqoo ofirratti eege. Hoggu magriba salaannee kaanu namnen sila beeku hundina jirjiirame arabatu masjida guute. Illaa nuu masjidni masjida warri Lubnaanii jaare warri hojiidhaa galee warri guyyaa dhufe galee warri masjidaa itti galemma. Amma gaa warri arabaa silaa nan beekanuuniin kaa'u gunjehu qaata komiteen itti himee bar guyyaa kana guutuu waan koflaa oolleef waan gammadaa oolle dhageessee jeen. Aboo sheeka wallaahi hin deemtu afaanuma arabaatiin nurra buufta malee jiru. Aboo gaa amma achi ilaalee as ilaaleetiin warruma afaan sawaayilii dubbatu yaa rabbi narraa qabiin jee bara. Alhamdulillah ውድ ወንድሞች የአላህ ኒዕማ ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይዘለቅም። ስለ አላህ ኒዕማ ነው እያወራን ያለ ነው። አብዛኞቻችን መናገር ባንችልም ያው ኢንሻአላህ ተዓላ በጆሮ እንሰማለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም። መናገር ያለብን ነገር ዛሬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁለት በሶስት በአራት አጣብቀው በሚገባ ተክለው ያዘዘን አያ ቅድም የተቀራችሁ አያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ።
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.